noora isiniin jenne loon horaa. Akkam bultan daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo yooyyaa noora ashama ana haadhufu isiniin jenne jirra guyyaan irra jimaata onkololeessa 9 bara 2020 odeeffannoo guyyaa har'aatii fi qindeeffannee isin biraan gahuu fi dhufnee jirra gara odeeffannoo jalqabaa filanneetu dabarra. Odeeffannoon jalqabaa filannee magaalaa Finfinnee keessatti kantiibaan magaalaa Finfinnee kan taate Adde Adaanach Abeebee yookaan maqaan ishee Adde Geexee Xilaahee Waamii hoogganaa pirezidaantii naannoo Amaaraa duraanii kan baatii waxabajjii bara 2018 ijjeefaman. Obbo Dr. Ambaachoo Mokonnin Migbaaruu Kabbadeetii fi akkasumas maatii Izes Waasetii fi kondominiyeemii Finfinnee keessatti kennuufitti dubbatamee jira. Bulchaan magaalaa Finfinnee kunniin pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa duraanii Dr. Ambaachoo yaadannoo isaatii fi lafa manni irratti ijaaramu lafa kaaremeetirii guddaa tahe 2,500 tahe kaartaa qopheessitee hooggantoota naannoo Amaaraatii fi kennitee jirti. Bakki ishiin lafitti kennite kunini magaalaa Boolee kutaa bulchiinsa Lidataa akka inni tahe aanaa 9 keessattuu akka argamuu fi lafi kenname kunini iskuweer meetirii 2,250 akka tahe yaadannoo pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo fi jiddu galeessi ijaaramu asirrattu akka ijaaramu deemu ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tanatti rakkoo hooggantoonni naannoo Amaaraa ijjeefamanii kakadaman jireenya qabuu furuu fi jecha kondominiyeemiin akka kennamee fi ka dubbatamu. Bifuma kanani kondominiyeemii magaalaa Finfinneetii fi qarqara magaalaa Finfinneetu ijaarame keessa kondominiyeemii 40-60 jedhamu maatii Dr. Ambaachoo Mokonnin, maatii Izes Waasetii fi maatii obbo Migbaaruu Kabbadeetii fi akka kenname kan dubbatamu. Hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ka guyyaa suni magaalaa Finfinnee keessattuu ijjeefame Birgaadeer Jeneraal Sa'aaree Mokonnis lafti meetira iskuweerii 1,000 mana jireenyaa tahuu fi akka kennamee fi maddeen oduu Itoophiyaa ka gabaasaa jiran. Yeroo ammaan tana saamichi Finfinnee keessa ka lafa Oromootii fi ka qarqara Finfinnee akka hammaachaa jiru ka dubbatamaa jiru. Hooggantoota naannoo Amaaraatii fi Tigraahii ka du'an kan qofaayyuu osoo hin taane lafti mana jireenya hooggantoota mootummaa naannoo Amaaraa Finfinnee Burraayyuu godina addaa Oromiyaa kan akka magaalaa Laga Xaafotii fi Sabbataa keessalleetti gamtaa Oromaaraa jedhamu akka qoodame ka dhagahamaa jiru. Lafti yaadannoo iskuweer kiiloomeetirii 2,250 kunin ka yaadannoo pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin fi kenname yoo tahu ka dhiyoo kanatti bifa sukkanneessanii ijjeefame artistii Oromoo jaalatamaa fi kabajamaa Hacaaluu Hundeessatii fi lafti hagamma yaadannoo isaatii fi waadan seename kaartan isaa hojjatamee kennamuu fi hojii jalqabu odeeffannoon mirkaneessu yookaan garsiisu akka hin jirre ka dubbatamu. Odeeffannoo biraatiin godina Benishangul Gumuz naannoo Benishangul Gumuz godina Matakkal aanaa Danguri keessattuu torbaan kanas waldhabbiin hamaanii akka kahetu dubbatamaa jira. Akka maddeen oduu Itoophiyaa gabaasaa jiranitti baasii godina kana keessa aanaa Danguri keessattuu himalaa ture irra riphee loltoonni naannoo Benishangul himaltoota buusuudhaan nama 14
akka ijjeessanii ka dubbatama. Nama 14 ijjeeffaman keessa namni tokkinni lammii Chaayinaa ka hojii fi naannoo sunitti bobba'e ta'uutu dubbatama. Lammiin Chaayinaa kunin mootummaan konkolaataa addaatiin poolisii si eegdu si goone si geessinallee jennaan andakki uummata fayyaaleeyyii uummata nagaa wajjin karaa baasatiin deemaa jedhe murtii isaan murteesse akka inni ijjeefame maddeen oduu Itoophiyaa gabaasaa ka jirani. Warra tarkaanfii ajjeechaa kana raawwate irrattu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tarkaanfii fudhateen 30 kan ta'anii riphee loltoota 30 akka ijjeese raayyaan Itoophiyaa ka ibse yeroo ammaan tana naannoon Benishaangul kun tarkaanfiin kun eegee fudhatameen duubatti jiruun bakka isiittu deebi'e tasgabbiin bu'ee ummati jireenya nagayaa jiraachaa jira jechuudhaani maddii oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Akka maddii oduu Itoophiyaa kun gabaasee jiruttu hokkaraa kanaafi sababa kan tahe wayyaanee fi warra Misriin leenjiftee naannoo kan keessaa bobbaaste meeshaa gurguddaa hidhatuttu socho'aa jira jechuudhaani akkasittuu himate jira. Haa ta'uuti malee dhiyoo kanattu itti gaafatamaan tikaa naannoo Benishaangul BBC qophii afaan Amaaraatiif Oromoo wajjin gaafii fi deebii godheen rakkoon naannoo kanattu dhalate riphee loltoonni naannoo Benishaangul kun Asaaminoo Tsiggee bara darbee ajjeechaa uummata Gumuzii irratti godheeni nama 500 ol guyyaa tokkottu ijjeesuun kun dallansiise uummanni kunin bifa suniin haaloo bahuu fi gara bosonaatti seenan jedhe gabaasuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan kana sochii naannoo kan keessa tahaa jiruu fi itti gaafatamaan mootummaa Misriiti jecha jedhan. Naannoon Benishaangul kunin bakka hidhaan guddichi laga Abbayyaa keessattuu ijaaramaa jiru yoo taate naannoon kunin sabaa fi sablammii 5 qaba. Sabaa fi sablammii 5 kan keessa sabni Gumuz fi Bartaa hariiroon isaan uummata Amaaraa wajjin qaban ka yeroo kana akka hammaachaa jiru ka himamaa jiru. Sabaa fi sablammoonni naannoo kan keessa jiraatan Bartaa, Shinaashaa, Maa'oo, Gumuz, Komoo fi Komoon yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed ka aangoo qabate kun sirna federeeshinii kan duubattuu deebisuuf fedhii qaba sodaa jedhullee akka qabani ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya ka oduu itti fufee jira. Koongireesiin Ameerikaa murtoo cimaa tokko baasuu fi akka inni karoora gubbaa jiru odeeffannoon nu gahee addeessa. Murteen kunin mootummaan Itoophiyaa ka Abiy Ahmed ka bara 2018 jijjiirama qeerrootiin aangoottu ol bahe waadaa dimokiraasii fiduu fi akkasumas mirgoota ilmaan namaa kabachiisuuf seene sun cabsuudhaani biyya kana karaa duubattuu deebisaa jira jechuudhaani himata. Keessattuu Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 eegee ajjeefameen duubatti hokkarii amantii fi saba jiddu galeessaa tolfatee dhalatee jira. Hokkara suniin walittu qabatee hoggantoonni paartilee siyaasaa hedduun hidhamanii yeroo ammaan kana dirreen dimokiraasii ka biyya keessattuu banamelleen deebi'ee dhiphatee pireesii irratti dhiibbaan guddaan godhamaa jira jechuudhaan himata. Mootummaan Itoophiyaa kanaafu haala du'a Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee dhalatee bifa qaama walabaatiin qoratu akka inni hundeessu warri hidhames haqa akka argatuu fi filannoo qabatamaa dimokiraasawaa fi walabaa qopheessuu fi mootummaan akka inni hojjechuu qabu biyya san keessatti hokkara amantiitii fi hokkara saba irratti hundaa'ee akka mootummaan dhaabsisuu dubbachuudhaani Ameerikaan Itoophiyaa wajjin dhaabbattee rakkoolee Itoophiyaan qabdu akka furtu yoo sun hin taane warri mirgoota ilmaan namaa cabsuudhaan beekamu karaa seeraa Magnitski ka jedhamu ka adabuun akka mootummaan Ameerikaa adabuu danda'u dubbatanii jiranii hariiroon Itoophiyaan biyya Misriitii fi Suudaanii wajjin godhaa jirtu ka hidhaa laga Abbayyaallee Ameerikaan akka jajjabeessite rakkoon biyyoota kan jidduu jiru karaa mariitii fi waliin haasa'uutiin akka inni furatu akka fedhii qabdu mootummaan Ameerikaa dubbatee jira. Mootummaan Ameerikaa yeroo ammaan tanatti Itoophiyaa keessatti haala jiru ka mirgoota ilmaan namaa akka yaaddessu dubbachaa jira. Mootummaan waan kan akka inni furuu qabullee gorsamaa jira.
mootummaan Ameerikaa filannoolee biyya Afrikaa keessatti godhamu abbootiin irree filannoo fakkeessaa godhuu fi aangoo dheereffachuu fi waan goote Ameerikaan callistee hin laaltu jechuudhaani. Callistee hin laaltachuudhaani ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo kalee karaa feesbuukii isaaniitii fi yuutuubii isaaniitii fi akkasumas karaa marsaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa irratti ibsa gadhiisuu ni yaadatama. Kun kanumaan odoo jiru dorgamaan paartii dimokiraatii kan ta'an Joo Baayiden gorsaan isaanii kan dhimma biyya alaa Itoophiyaa keessaa waan tahaa jiru. Biyyoonni addunyaa ija banatanii hordofaa waan jiraniif mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii humna irraa akka of qusatuu fi gara mariitiin rakkoolee akka furuu qabu karaa tiwiitarii isaaniitiin dhaamsa dabarsuun ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya ka oduu ka isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufettu jira murteen mootummaan Ameerikaa koongireesiin isaa baasu torbaan kana yookaan torbaan dhufu keessatti yoo inni gadhiifame bal'inaan ka isin biraan gahuu deemnu tahuu isinii himna. Odeeffannoo haga ammaa qabnuun murtoo kana ka ispoonser godhe ka goote koongireesmaan Karen Bath itti gaafatamtu dhimma Afrikaa yoo taatu Mr. Smith bakka bu'aan New Jerseyleen akka keessa jiru odeeffannoon karaa adda addaa irraa arganne ni mirkaneessa. Dubartoonni Oromoo biyya Ingiliiza magaalaa guddittii Londonitti argamanii uggurri dhukkuba koronaa vaayirasii odoo isaan hin daangessine bulchiinsa Abiy Ahmed irratti falmii godhaa jiranii. Falmii kan godhaa jiranii waajjira muummicha ministeera Ingiliizaa nambar 10 durattu akka ta'e ka ibsame. Qopheessitoonni hiriira kana odeeffannoo karaa keessatti nu erganitti yeroo ammaa kana dhukkubni koronaa vaayirasii biyya Ingiliizaa keessattuu magaalaa Londonii keessatti akka malee faffaca'aa waan jiruuf mootummaan Ingiliizaa sochii uummataa baay'ee daangessaa jira. Mana alatti namni 6 caala wal arguu hin danda'u. Bifuma kanaan dubartoonni 6 tahuudhaan torbaan tokkoo fi kan deemu hiriira mormii waajjira muummicha ministeera Ingiliizaa Boris Johnson durattu akka geggeessanii kan dubbatamu. Waajjira kan duratti mootummaan Itoophiyaa abbaa irreedha. Ingilizii gargaarsa mootummaa abbaa irree kana kennu akka dhaabuu fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikamanii fi gudeeddaa warri raawwate raayyaan ittisa biyyaa poolisiin Abiy Ahmediitii fi milishoonni isaa akka itti gaafatamuuf Abiy Ahmedis itti gaafatama akka inni tahu mootummaan Ingilizaa mootummaa Itoophiyaa irratti akka dhiibbaa godhu akka gaafatanii dhaamsa karaa keessatiin nu erganiin addeessanii jiranii. Mormiin wal fakkaatan Minnesota magaalaa guddittii Minnesota St. Paul keessattuu hiriirri dubartoonni qopheessan har'a akka inni geggeeffamu ka dubbatamaa jiru. Hiriirri kunin sagantaa kadhannaallee akka inni qabu yeroo ammaan tanatti mootummaan Abiy Ahmed gocha dubartoota irratti raawwachaa jiru yakka ka balaaleffatuu fi walumaa galatti komaande poostiin Abiy Ahmed bakka Oromiyaa adda addaa keessatti miidhaa inni godhaa jiru ka balaaleffatuu fi hayyoonni Oromoo badii tokko malee hidhaman akka mana hidhaatii bayanii Itoophiyaan hatattamaan qabsaa'ota Oromoo hiite gadhiistee marii akka waliin jalqabdu. Mootummaan kun mootummaa seeraa alaa waan taateef mootummaa imaanaa biyya sani ceesise ka hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessa ba'anii keessattuu hirmaatan akka dhaabu gaafachuu akka deemu qopheessitoonni hiriira kana nutti himanii jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya kaawutii akkuma itti fufee bifuma wal fakkaatuun torbaan dhufu magaalaa Nuremberg Jarmanii kibbaa keessatti Oromoon biyya sun jiraattu hiriira mormii akka qopheessuu fi hiriira mormii kanaan bulchiinsa Abiy Ahmed akka balaaleffattuu fi bulchiinsi kunin bulchiinsa seeraa ala akka inni tahe addunyaan akka beektuu fi dhiibbaa akka godhanii ka dubbachaa jirani. Warri hiriira ba'u kun hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haala dure tokko malee gadhiifamanii mootummaan akka warra wajjin marii jalqabullee ka gaafatanii tahuu qopheessitoonni sagantaa kana addeessanii jiran.
Daawwattoota keenya amma gara oduu miidiyaa hawaasummaatti deemna. Torbaan lama olii feesbuukiin isaa kan irraa uggurame Farhaan Abdusalaam. Feesbuukiin isaa duula Oromoonni karaa miidiyaa hawaasummaatiin feesbuukii irratti banameen gadhiifamee jira. Farhaan Abdusalaam community standard yookaan ammoo ulaagaalee itti fayyadamiinsa feesbuukii cabsite jechuudhaani feesbuukiin himatee jira. Akka feesbuukiin himata isaa kanarrattu namni jechuun kalaa feesbuukiin seera laf kaa'usan ittiin fayyadamne ni uggurama. Farhaan Abdusalaam illee nafxanyoonni duula irratti gootanii ulaagaa suni cabsite jedhanii feesbuukiin isaa akka uggurame ka inni feesbuukii irratti barreesse qabsoo isin gootaniin deebi'ee jira jechuudhaani ganama.